السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتم فياك سنين فياك يا رجل وأنا جايب أسني كبدير وفيتن جرا هيري وتنكي إني سنيز مالو جتا ويتسابين هنشيتي أددا كبدي ويتسابي كيسان كيستي أكمتي نما أو إسني أونلاين جرو نمني أك إسني نجارة أكسان أونلاين فيدمتن جروبي كيسا نمو أرجيتو إسنجالش أكمتي نما سن إفراد أوينا جروبي أكنمني نو هنجالش نهاية ما كان يملي أكمتي أكنمني إسنجالش akka itti firraa dhoowwitan yookaan abbaan fedhe akka isin galchuu danda'u akka itti banattan kan biraa immoo yeroo porofaayila irratti waa hidhatan porofaayila keessan san namni isin duubaa tuqee laaluu akka hin dandeenye yookaan namni hundi hargu yoo jettanillee akkamitti irra kaayatuu dandeenya kan jettan isinii qabadde waa afur isinii qabadde dhufeetin jira hiriyootan kiyya ammaas kan biraa nama bilook gootan akkamitti akka itti jalaa baasuu dandeessan kan hunda isinii qabadde dhufeetin jira hanga dhuma sagantaa keenyatti nafaana bu'aan isiniin jaa otoo barumsatti hin darbii warreen chaanaala qorataa teeknootiif haaraa taatan sabiskiraayib godhaa kan sabiskiraayib gootan galatoomaa isiniin jechnaa hiriyootan kiyya laayik godhaa viidiyoo akkama argitanii laayik godhaa yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jaa asumaan nafaana bu'aa karaa barumsatti kallattiin isin dabarsa. WhatsApp keessan keessanii buutan yeroo tokko hiriyootan kiyya WhatsApp keessan galtan tuqaa sadeen kana tuqaa sadee kanarra ni dhootanii jiboodan settingii irratti kilik gootanii booddee account ka jedhu kanarratti kilik gootanii samboodan privacy ka jedhu kanarratti kilik gootanii hiriyootan kiyya amma asirratti last seen ka jedhu kanarratti kilik gootanii amma kun maali yeroo fakkeenyaaf online isin jirtan namni akka isiniin agarre yoo barbaadan online dhufatu yoo barbaadan nobody ka jiru kanarra kaayyatanii yoo immoo namni akka isin argu namni hundi akka isin argu yoo barbaadan everyone ka jiru kanarra kaatanii kan namni lakkoofsa keessan save godhe qofti friendin keessan qofti hargu yoo jettanii my contacts ka jedhu kana qofa irra kaayyatanii jechaadha barumsi isa lammaffaa porofaayila keenya akkamitti dhufachuu dandeenya kilik irratti gootan kanarratti hiriyootan kiyya dhiifama porofaayil photo ka jiru kanarratti kilik gootan yeroo tokkoo fi profaayila keessan dhufachuuf jechuudha everyone irratti immoo nama hundatu isin arga my contacts ka jedhu irratti immoo hiriyoota keessa warra lakkoofsa keessa save godhetu isin arga nobody ka jedhu kanarratti immoo namni tokko isin hin argu akkasitti dhufachuu dandeessaniin isiniin je'a hiriyootan kiyya kan biraa immoo gabbuutanii asirratti groups ka jedhu kana gruppii abbaan fedhe isin hidhuu yoo barbaadan akkuma arge isin galchuu yoo barbaadan my contacts exit kayo kanarratti kaayatu qabdanii kan everyone kanarra yoo keessan hayyama keessaniin ala isiniif namni galchuu hin danda'u my contacts yoo kanarra yoo kaatan nama lakkoofsa keessa save godhate qofatu isin ilaalla isin galchaa jechuudha kanaafuu hiriyootan kiyya viidiyoon asirratti cituuf deema YouTube irratti hordofaa guutuu isaa baromsi biraa namoo block isin godhe gabbuutanunoo block kaje block contacts kaje kanarratti dhootanii block no yoo ta'e asirratti isinii baasa hiriyootan kee yoo nama block gootan asirra jala baasuu dandeessan kan block hin godhin anamma hin goone akkanatti na baasa jechuudha galatoomaan isiniin jaa hiriyootan kiyya waan na hordoftaniif galata guddaa qabduun isiniin jaa viidiyoo keenya like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna galatoo